بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبليان كينيا كبجمتوتا في جارتمتوتا غاري في قالي كندير الدنيا جدا حتكا في قدا خريرا لا حيوتا في بيتون كينيا وندنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقام مكا ربي تنيقلي ربي أولتي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقيا في رحمة نبي يرتي بوسي بودا كما آسوا قياتي نچدے آسوا اندکی یقاران تنا گلالا قوپی فیاتی قوپین فیار را مالی فی مالتو سن برتی ارگم جچون کیسا نولم قوپی فیار را ونو برتی ارگم اکاس دے مغنطی یوکین اکار مانگتی خنطی سنیف افسنا قوپی فیار را مدار را ہم میلت بکیل من مانو کبوندی دوان نبرت ارگم متا یمو جنو متا علمان ما گلسربان نما رکوبا گلسربان کنر را تو کو متا جیا تو کو نما رکوبا خان سودا 19 فی جانین خیوگو جیان تو کو نما را جیان کون دابت خاین نما دبروتو نما رکوبا ابے کسیتی دوان نبرت ارگمانو کوتا جن نما متان اووے سمو متا خنا نو وجوفي كمد الله قولن باتا يد قدا ارغا غر متا تبرچ خنا باو باو نجا وقول له فاول كاي دچال كوندن دوجوس هندنو دوان نو بيت ارغم ورا سامني ساني تو كمي قبنتي متا نتغبوت كان اكنما ايغون تيرتوت دويتو خنا نركوبا اواد دويدان نبا متان كوني سكن مباو باو نجاجو اكا جايبت دوان نبرت تجرا خناس نبرت بربادن امس متا فولة درا خنافي اجرماني وجين اكوان اجرمان نما كيسا قدام توت يوغا سجودو ديم تفا متان سكيسا قبوه اجرمان كان سلفا وغي اكوان سدروس فكات خنيرس متا فولة دران إجاوة جينما ركبوها جانكن خنا هنداو دوان نبرت ارگم تنافو متا همنے وان سیمون دن دینجر وان کوپی متا دا وان نبے متا جامو هنداو دوان اسا نبرت ارگم آتماتو متا نکتن رکبو اکن جے گھر تلیفون سیخے نو خنان نوی مودن دے تنافو دوان سا نجرا بكما إنه تسني كنيتي بكما قلتي إسنجت تسني فينا تلفون أنا ندو والتاني نلوبودن ديسن ويما تاكو فاري أكاسوما متى الله وزوهم بين متى نما خيوغو آد يوارا سنبابا چوبات سنوكو بوتو جيرا كيساو علم نماني قببافان متى سن يرو تلا قلتي متى نكوبو يوخالولي يوخابوه يوفر راباسو باته ايغسي ركوبي متا يدوت قدته تايفسو الله جبت تايسا كوك فچسو بربادو تنوت درجاتو كفارت درجا لما تاتي امو آران كمبي جيت مغغبوتو يسدوفا غغبا سن كيست عربا فرنيا چوفي اكسما هو مچافاني ياسو هولا چوفي لبرا اوتالو يوغادا غغبي harka jabeeyse akawon gogogeetti taa'u gaggaba sanis bakka inni irraa dhufu waan beeynuuf dhibee mataa irraa waan ka'u dawaan nu biratti jira nu biratti argamu tokko wanni irraa ka'akuun mataa irraa kaa gaggabni lachuu dawaan nu biratti argama jechuu wayi gulaala qophii fayyaatan mataa tana qofa hilqaa jaalii warra lubbuu tanaa na dhukkuba liqimsituu tanaatu na dhukkuba warra ju hundaa'u akkasumatti dawaan jiraafi waa galliqim sun dandayu ha yooni yeroo garii niin fannaafadha sooftii gara nagala laaguma tana keessaa tuna dhukkuba akkanuma michi irratti
hammam irratti tufee michiin dhooyteetti na dhukkuba ammallee ilkaan kunis akka waan irraa yaa'uu barbaadanitti mataa kanaa wajjin faana dhukkubanii irgoon tunis wajjuma dhukkubdi hoggaan soo akka dhufaa na dhiigaatu na keessaa yaa afaan kiyya faana ajaawanii nama bira taa'uu faata dhabee warra jiru jira dhibeen akkasii sunis dawaan nu biratti argama kanuma afaaniin lulluuqatu kan dhiigeen keetii sirraa dhaabee irgoote tasirraa gassolloyxee ilkaan si dhukkuban san hundaa'uu irgoo san sirratti ol deebisuudhaan jarmii ilkaan keessa siyaatee ilkaan takka takkaan firraa si fuusiftu san tana yogguu fuutuus tanuma akka soqotu tana yogguu fuutuus tanatti akka soqotu san waan dhibee ilkee jaamu hundaa'uu dawaan nu biratti argamaa jenna wayi kana qofaaree rakkoo afaanii hundaa'uu dawaan nu bira jira ammallee warra qomatanaan na dhukkuba jiru jira qufaa goggogaadhaan qufa qomaan na dhukkuba hafuura yogguun baafadhu hafuuraan na ciccitaa wawmaatu harma bitaa kana jalaa na waraana oowwa kana adduuydaan na baha waakkumaan jiruu hin beeku na godha jee keessaa'uu galgaluma naggaltii dhibeen tun warri jiru ganamallee hamma xiqqoo wayyaa galgaluma naggaltii nama jee dhibee tanarraa dhukkubsatu jira kanaas nuti dhibeen tun dhibee baluuti gaafa akkanaati isin waan akkanaarraa sikkaate dawaan isiitis kanaas sirraa dhaaba jennee siimuu ni dandeenya tilifoona nuti isinii keenyu kanaan nu dhufuu dandeeysan irtiyaabaati sadri waan jabu dhibee hasmiidhaa warra yommuun deemu hafuura baafachuu hin danda'u yogguun ammallee shittoo facaafadhees shittoo tana hin danda'u warra jiru jira yoggaan ammallee xiraa wayiirra dhaqee xiraan na seentees hafuurichumaan na ciccita wayyaan qabu nama jiru jira hasmiidha wani suni hasmi sittaati asaasiyyaa funyaanii faadhaa hundaa'uu dawaa funyaaniin fufjaan ka yookaan funyaaniif buutu ka dhibuma san guutuu sirraa dhaabuutu jira gara sheebbayaan daawaa dhuftee hogguu dhibee tana daawwitii keessatti ilaaltee dhibee ta'e keessa gad tilifoona iimoo tanaan na dawwaltee yookiin waasaappiin sagalee naa keessee dawaa kee argachuu ni dandeessa hansin jira obboleetiiti ija obboleessa kiyya ibbiran taa'in tanaafuu an dhibee fayyaa himuun hin beekamu namoota hedduu ka eegaan an dhibee fayyaa tana hime dawaa geessee fayyee hedduu jira tilifoonaan isinitti ol baafnee itti dawwallee akka isaan anis akkanattiin fayye anis akkanattiin fayyajuu idil addunyaarraa isinitti ayyaasu teenya yeroo gabaabaa keessatti tanaafuu warri na dhageessan karraa fayyadamtan ka beeku beeke kaawwaan hubannee jedhan tanaafuu warri haakima bakka fe'eetan dheeytanii daddabdaniis dawaa sadrii kanaaf nu bira dhufuu dandeessan dawaa asaasiyyaa funyaanii ka funyaan jiyaa tokkoon qilleensaan nayyaa juus achumaan mataan dhukkuba ijoollee na bira dhuftan akkasumatti hasmii bira hundee mire sadrii qomallee keenya gamma somba'oo dhukkuba sombaatii warri qabamee qufaan dararamee hedduu dhiiga hunda qoqqifatu jira lilmeedhaa fi haakama baatii jahaatiin hin dararin sheebbayaan daawaa bira kottu guyyuma 15 dawaa nyaadhu laabaraatoor keessee doktora bira deemi lilmeedhaa fi kiniina kee firraa facaasin fayyite doktorri akkasitti rabbii kee galatoonfattee yaa sheebbayaan daawaa atilleen galatoomaan illee jettanii na galatoonfachuu teessan tanaafuu dhibeen gabaabinumaan isinii hima ta dhibee sombaatis akkasuma na bira jirti jechuudha tanaafuu dhibee shimbirrootii fi tiruu warri gartee dhibee shimbirroo isinii jira jettan ka tiruu itti jira jaan sheebbayaan daawaa bira kottaa daawaa fudhaa fincaanumaan kasirraa yasee sirraa baasu jira ka tiruu itti jira jaanis ka hadhooytumarraa kaati wanti hundinuu hadhooytuu teessan haaruu yaabisii fi baardu yaabis haaruu ruxabii fi baardu ruxab jedhanii hadhooytuun ilma namaa hangalmatti dafuudhamti jechuudha dawaan ilma namaatis dawaa oowwaa fi qabbanaawaa qaba akkuma hadhooytuun oowwituu fi qabbanooytuu oowwituu goggoytuu qabbanooytuu goggoytuu jiituu goggoytuu fi qabbanooytuu goggoytuu gitutti
Harru yaabis jechuun oogituu goggoytu jechuudha. Baarda yaabis jechuunis qabbanooytuu goggoytuu jechuudha. Haara ruxab jechuun oogituu jiitu wabaarida ruxab ammaas qabbanooytuu jiitu hadhooytuu banii aadam ta ilmaan aadam asmara naannootti. Egaa hadhooytuu ilma namaa kana beekte dhibee namaa beekuu ni dandeessu. Bakka inni jiru qofa gaafatteeti lafa baddaati moo badda dareedha moo gammoojii jettee gaafattee dawaa giraamaan kennitaafi namoonni fayyaa jechuun namoonni beeka isan kallattiin himanna. Kanaafuu boleeyyan kiyya beeksisuma isinii goone waan ta'eef jecha qophii tana dhageeffadhaa. Qophii warri gaastirik haqisiisu jirus garaa boqosu jirus kamana hakamaa dheettanii dhibee takkallee bira dhabdan garumaan na boqoqa. Waatuna keessa garaa kiyya keessa olii gaddeema dhalaan faan jetti. Gariin lakkii mar'imaan ta'uun dhabdu shifuu dhugu jettiin. Bar ogeessi kun hedduu bar beera haa'uu dubartoota keenya kana keessas. Qumbii dhugite hedduu fi taa mar'imaan ta'uun dhabdu qumbii keessa gattaa hedduu fi mar'imaanii miti tuni gadaameessa shifuu dhugite hedduu iddoo hoomaa eessa hoomaafi. Tadawaa kana hundai dadhabde gama shibbayaan daawaa hottu ifwallaani waan sagalee qabu tagaraa keessi deemtu ta'u guyyaatti nyaata nyaattu nyaanni keessirraan daleelle nyaatuma qomatana sana ta'a jettu ta'a yoo nyaata si qoqqifachuu barbaaddu qoqqifachiisuu barbaaddu coggaarraa yookiin meedaa yookiin qochumaarraa ni beektu si kaate waan ta'eef shibbayaan daawaa siif kenne dawaa bira wattu kun hundinuu biratti argamu amma isaan keenye garaan jirra mire waan dhibee garaa walumaa galatti dawaan na biratti argama hotta maafiin tokko tokkoon isinii masa. Dhibee garaa qofa dubra garii jirammas tayogguu laguun na dhuftu wayi duyda kiyya wayi garaa kiyya garuma kana jalaa tura dhukkuba osuma uffaan kun qaama salaa kun gubbaan dhukkubuu akka karaa qaama salaa kanatti waa gaddiraniiti garaan dhukkubaa jettee garaa himatti. Garaan himatti dhibeen garaatis ta'ubaa ta'uffaatis ta'ubaa hogguu laguun na dhuftu narraa iyyaatu duyda na dhukkubsiti garaas na dhukkubsiti akka bijii na gaafadhu dawaa dhuytu sii kenneetiin kasirraa yaa'u sii kennaa fayyite ta gadaameessisi gadaameessa waa kennee deemanii ilmoo qabachuu dadhabee qabadhuus ilmoo nanumarraa gadhiifamti jettus abshir dawaan na bira jira. Kanaafuu hoottaa shibbayaan daawaa bira warri ilmoo argatinillee akka argattan eega rabbii tokkichaatii isinin jaa. Obboleeyyan keenya kabajamoo dawaan gaa hanqaana ni beekun isin biratti ni argama. Khamiila karoomaatis jedhanii nama miila lafarra nama shororsiisus akkanuma jira. Irtiyaabaatul mafaasil jedhanii firiin kanneen keessa nama yaatu maaligaa tafaa kana keessa nama yaatu cabsan dhuma kanaan miila lafaa furuu dadhabe warri jiru miila kanaas akkasuma jirti. Warri coobtuun itti jirtus hoottaa na bira wallaanamaa warri ammoo jaartii dadhabee jaartii tuquu dadhabelleen ka bishaan irraa ba'u jira ka ilmaa yogguu meeshaan tichi oofu meeshaan kun irruma laqajjee akka waan diduutti duuba deemuu jira akka baastaa aboo baastaa kana ni beeytaami baastaa yogguu waan uraarra keessanii seenna hin seenu aboo wooma ka'ee jabaateetu bakka san seena laafattee osoo bishaan sirraan baane laafattee meeshaan dadhabuufi hoggaa xiqqoo ati ragaata goote meeshaan qoqqifatee bishaan irraa bahee ka'uu diduunis dawaan noo biratti argamti. Aboo wayii kadhiiraa kan qofa kadhalaan dhiiran dandeenyu jettus dawaan akkasumatti dhiiraan qixxeessu hin jira. Dhalaanis sodaatiin natti himadhu jaarsina bira baanaan fa'a dachiin na rakkata yoo inni na idaame fa'a amboru fayyaan qabu ta'etu jira. Waan sirra jiru jira aboo atis tantalaa akkuma dhiirti dhuftutti shibbayaan daawaa iccitee teessan ol hin baasu hoottu jaarsa kiyya duraan taa'uu dadhabee akkam ijii na gaafadhu dawaan sii kenna boo nagayaan dura teessa jaarsa kee kaalaaf dura taa'uun sababa hayyan boleetirii waliif gallaami akkas ati boleessa kiyyaatis dhibeete osoo dhibee qabdu jaartii tumaan waliin uleedha gariin ka dhibee tanaan na jira jee jaartii hogguu dadhabee uleen irra gattaa'uu jira ulee tokkootu kiyya yan dhagaye qooyi minazzaal jedheen jaartii edaanuu qooyi minazzaal jechuun kun
أفان ساولين بيغن تقلقلان سيلو فاقو يجو ها جارتين كاتي سوكتي بيتي مال سنجي ينان قوي من الزال نانجي قوي من الزال يجو مالي متوى عربا ميقل ينان أس يا أباقي قوي من الزال يتلواني سنتا ده ما بيغا نراوسي مالي ميت بنتو جنان قلقلا سمافين دفعتو لك على چيغن مرة قبتن مرة أولين قردو جد أكاسفا قوي من الزال جام ملي يودن دمدن انت الأولى تقول انتاينا شبان دعوة بلغوتا ولا نما أولى ثاني رقبدا أجهزة تساوي بيسني كمسون وبليجن كين يا كم جمسون بيجار سمتوت هنگن ما سيدا برس بيسا كي يخارن تنا يادن لو كوبي فيا خنا كيسة تيملا لغوتا دا أكا غاري فيدم تاني دعاء سني قول حاجة مراد كيسة ربي سني ياغود دعوة شبان دعوة كنا ربين كدعوة ربي سني ياغود ورا رافرته فيس إبه ربي سنتين ديفيسين ورا مو رافرته ولي فيو ديموس ربي سنا فيس حاجة مراد كيسة إدلة الدنيا تربي سني ياغود تكان سني ياغود قدوان سني يهاتون دنيا في دين كيسة أبو جارلا في ها وأنداو فيات كيسة بكتا كتربي سني كنده وري بيجام باجروس غربي يتيسني أبو ربي خبجاني سناغلتو ملكي يعني يجوا وري بيجاتس أكرم ربي سنا ملك يسوع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا ووفقنا إلى طريق مستقيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.